Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har'aan tanaka waan addaati kan isiniin qabadhee dhufe. Bakki kuni bakka baay'ee nama ajaa'ibudha. Na ajaa'ibeetuma yennaan isiniif waraabuu dirqame. Egaa YouTube kee jalatti waan Oromiyaa keessa jirtu waan adda addaa isin daawwachiisaa subscribe godhachuun dagatina. Amma fakkeenyaaf bakki kun naannoo Jimmaa keessatti kan inni argamu karaa masaraa Abbaa Jifaar geessuudha. Waan nama ajaa'ibu tabba kana ilaalame asirra jechuudha baddaa fi baddaa ishee ilaalame adda rabbi. Amma kun irraan gadeedha garuu baarzaafa kanatti akka waraabne na godhe. Egaa waan ajaa'ibaati jechuudha. Barakata kunoo waan ajaa'ibaati. Oromiyaan akkanatti miidhagdee birraanis bari'ee jira yeroo amma kana. Aduu waqtii sa'aatii 11 ta'eera jechuudha. Aduun kun mul'ataadha. Akkasii jechuudha. Amma kuni mukti kuni maal jedhama jechuudha. Baarzaafii jedhama akka Jimmaatti maqaan isaa. Kunis kuni jechuudha wanti isin agartan kuni waan ajaa'ibaati jechuudha. Baay'ee nama mukeewwan adda addaa maqaan isaanii jechuudha. Kana keessaa wanti nyaatan illee baay'eetu jira waan ajaa'ibaati jechuudha. Baddaa kana keessaa amma wanti nyaatamu ni jira. Wanti mukkeen ija qaban baay'eetu ni jiru as keessatti kan ijoolleen irraa kutatan nyaatan jechuudha. Kun immoo buna. Buna ni beektu. Bunni kun akkuma baddaadhuma keessatti biqilee jiraata jechuudha. Jimmaa keessatti. Egaa naannoo Jimmaa keessatti illee kun bunni ofumaan akkana biqilee jechuudha. Kun amma maal jedhama? Goraa. Goraa jechuun seenaa goraan kun qabdu waan ajaa'ibaati. Maal akka ta'u beektu goraan axrii ta'a ga'oo beektu axrii ta'ee naanna'eetuyyuu namni mana Jimmaa akkasitti fayyadamu. Laamma kun goraadha. Amma kun osoo keessa bahuu jedhe danda'ee bahuu hin danda'u nama qabaa jechuudha. Hattuun bahuu hin danda'u jechuudha as keessa. Amma kana nam tokko seenuu hin danda'u jechuudha akka waanii. Waaximaadhaan ijaarameeti jechuudha. Namni tokko kana keessa ol seenuu hin danda'u jechuudha. Amma kun axrii namaati. Duddubbeen sun qe'ee warra abbaa maccaati jechuudha. Warra abbaa maccaa. Waan ajaa'ibaati ilaalame. Kuni karaadha. Karaarra deemaatiin jira. Kun axriidha. Axrii jechuun isa tokkotti itti naanna'e jechuudha. Maaltu itti naanna'e beektu? Goraa amma isiniin jedhe jechuudha. Kanaan namni seenuu hin danda'u. Seenaa ajaa'ibaati jechuudha wanti kuni. Namni kanaan naannoo mana isaa jechuudha. Kanaan cufateetu jechuudha kan inni jiraatu. Manni baadiyyaa jechuudha. Namni xiqqoo karaa baadiyyaa jiraatu. Obbo. Dhaabadhu al tokko. Al tokko waati gaafachuu kana. Dhaabadhu kaa. Akkam jirta? Fayyaadhaa? Dhaabadhu kaa. Eessa dhufaa jirta? Manni keessan gara kam? Gaara. Gaara sana? Gaarri keessan maal jedhama manni isaa? Manni keessan? Siddisa. Siddisa? Naannoo Siddisa gama jechuudha karaan kun. Karaa jireenyitti geessuudhaaf kun? Jireen garasiin? Okay, baay'ee gaariidha. Amma gara magaalaatti bu'aattaa gara Jimmaatti? Bareedduudha. Jabaadhu kaa harree ishii kanatti harreedha moo kun maayini? Gaangeedha. Kun gaangeedha amma? An harree ishee aan turee bara. Gaangeedhaan buutee achi kaatee maqodaa feettee dhufuu dandeetti jechuudha. Maqaan keenya inni? Arabi. Arab eenyu? Maamad. Arab Maamad galatoomi. Egaa Arab Maamadoonii kun kanatti gara magaalaa imalaa jira jechuudha. Egaa uummanni naannoo magaalaa Jimmaa jiraatan jechuudha. Akkanatti qodaa isaanii fe'atanii jechuudha kan jarri dhufanu. Waan ajaa'ibaa argitu jechuudha. Chaayinaalee keenya kana subscribe godhachuu hin dagatina. Waan adda addaa isin agarsiisuudhaaf waan Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Isin daawwachiisaa. Kanaafuu kunoo amma kunoo akkanatti harreedhaan imalaa jiru jechuudha. Gurbaan amma gaangee jechuudha. Harree miti gaangeedha. Harreen se'ee. Kuni kana baddaa kana keessa bunatu argama. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Argama biyya argama bunaati jechuudha. Dachee Oromiyaan qabdu keessaa asii tokkodha Jimmaanii. Kana keessa bunatu jira, zayituunaa jira.
amma goraan kun osoo hin jirre seenee kutadhee maangaa fa'ee jira kun maangoo fa'ee jira waan ajaa'ibaati. Maangaa illee ni jira kun achi keessa. Dachee eebbifamtuudha jechuudha Oromiyaa jechuun. Egaa Oromiyaa keessaa naannoo magaalaa Jimmaati kun. Buna jechuudha bunni achi keessoo sana jira. Baay'ee isaa jira bunni. Goraa kana bira akka itti seentee kutattu garuu hin qabdu buna kana. Zabanyaadha jechuudha. Zabanyaa. Egaa kun qe'ee warra abbaa maccaati kun muuziin illee ni jira. በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። Ilaalame sirriitti. Laa kun muuziin ni jira namni hin jiraata jechuudha as keessa. Manatu jira. Qe'ee warra mootii abbaa Jifaarii jechuudha. Qe'ee abbaa maccaa fi abbaa cabsaa kanneen kana fakkaatan jechuudha. Kunumtinuu Oromummaa ibsaa. Dachee Oromiyaa ta'uu isheef baay'een gammadaa jechuun barbaada. Isinis immoo akkasitti gammadanuu abdii guddaan qaba. Egaa as keessaa waa baay'ee nyaachuu dandeenya jechuudha. Kan waan mukkeen ija qaban baay'eetu jiru. Ajaa'iba ajaa'iba. Kanaafuu YouTube Neymar YouTube Fuad Show kana hundi keessan subscribe gochuu hin dagatinaa. Baddaaf badda jarii adda addaa bakka seena qabeettii adda addaa deemee isin daawwachiisuu hin danda'a jechuudha. Kun mukkeen siiti jechuudha. Muka gurguddaadha. Achirratti gaaguratu hidhama. Gaagura jechuun kan isa walitti horu jechuudha. Dammillee isumarraa bahaa jechuudha. Fagoo hin jiru asumarraa bahuu danda'a. በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። አጃኢብ ነው። egaa jireen kun gamana keessatti argama. Gama sana keessatti argama jechuudha jireen. Naannoo jireen jechuun gara kana kun tabba gamaa keessatti argama. Qe'ee abbaa Jifaar jechuudha. Gara achi gama keessatti argama jechuudha. Osoo hin deemee sin agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Achiin deemna moo? Egaa waan ajaa'ibaati bakki kuni bakka seena qabeessa waan ajaa'ibaa isin agarsiisuuf ani amma bakki kuni naannoo Jimmaa keessaa jechuudha. Tabba guddaa tokko bakka tabba guddaa tokko hin jira. Naannoo Saxoo jedhamudha kun. Manni amantaalee kun bowwaa kana keessatti argama waan ajaa'ibaati jechuudha bakki kuni. Namni asirraa bahuu ni sodaata. Kunoo ka abbaa Jifaarillee gama sanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Magaalaa Jimmaa guutuu ishee kanatti daawwachuu dandeenya jechuudha tabba kanarra baanaan. Migarmino. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Qabeenya uumamaa. Lakkii as haajaa hojii as keenye. Abdoo tokko bira. Abdoo Sharafuu bira keenya. Geenye dhufaar. Kana keessa moo? Haan dhorkamaa kun keessi? Inni dhorkamaa? Haa viidiyoo moo? Ishee ishee. Ani irraan Jimmaa kana waraabuu fani. Tabbicha. Abshir abshir abshir. Nuti keessa ni jalaan. Biyya keenya waraabaa atamoo? Miti miti. Abshir abshir. Beeta 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 beeta. Magaalattii dhaabanii raawwii jechuudha. Magaalattii Jimmaa jechuudha. Abbaa kun tabbicha baala nama sochoosii. Waan ajaa'ibaati haalli jechuun wallaahi. Allah yaamasi. Waan tokko hojjechuun hin danda'amu asirratti. Gatii mootichis gaawee isa hundatii qabunna. Argine irra ganama waa wacamaa tokko argee. Amma booddee bakka. Abbaan barbaade waan arga sarakaas hin danda'u. Waan tokko hojjechuun asirratti. Ishee ishee kalas. Karaa dawwaa. Lafoo magaaldamee lafoo yaa magaala lafoo yaa magaala.
magala ya magal ya magal ya magal Arritin baluma magal damme dungom bishanuma nama wal jallate korichi maluma ya magal Narritin bosona magal damme bimbi mata kute unjala lamiti maruma nakute